Kokkeetti maaltu mudate hojjetan? Kokkeetti rakkoo guddaa isii mudate. Jireenyi biyya ormaa waa hedduu nama agarsiisa. Jireenyi biyya ormaa gaddas gammachuus waa hedduu si barsiisa. Yeroo tokko taphattee yeroo tokko gaddiita. Kuni kalaqa rabbiin keenya waan ganama nu uume. Nuti akka dhalannetti hin hafne. Nuti akkuma dhalanne akkasuma du'uunis jira. Kokkeetti har'a rakkoon isii mudate rakkoo guddaadha jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha warroonni maatii chaanaala keenyaaf haaraa taataan subscribe godhaa, like illee share illee gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni haga maatiitti nu hordoftan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Har'a akkuma beekamu obboleettii teenya kokkeetti maaltu mudate jettan? Kokkeetti wanti isii mudate wanta baay'ee nama gaddisiisu. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokko kokkeetti jechuun kokkeetti nama jabdu, nama cimtu, nama bira dhaabbatu, rakkataa, musliima, kiristaana osoo hin jenne nama bira dhaabbatu tokko ishee tokko jechuudha. Mucattii collee akkan jabduu taatedha. Kokkeetti rakkoon ishee irraa mudate utoo biyya ormaa jirtutti obboleessa isii gara miidiyaa irraan dhageessa jechuudha. Wantoonni akkanaa kun maaliin hojjettan? Namoonni tokko odeeffannoo biyya isii yookiin maatii isii dhabuu oduun taanetti yoo har'a gargara dubbiste yookiin borga nama dubbisuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif hojjettan? Namoonni biyya keenyaa akka itti tolee yeroo hunda miidiyaa irratti yeroo hunda bilbila qabaachuu, yeroo hunda bilbila chaarjii guuttachuun ni ulfaata. Kokkeetti gaafa waan kana dhageessuutti baay'ee naati, baay'ee gaddite. Dhugaadha. Obboleessa jechuun abbaa haadha kan namaa ta'u jira. Obboleessi wanni akka obboleessaa lafa kanarratti hin jiru yoo jedhame dhugaa isinitti fakkaata. Ani akka mataa kootiitti obboleessa koo nan jaaladhas nan kabaja. Abbaas haadhas waan hundaa jechuudha. Obboleessi obboleettiin garaatti himatti waa hundumaayyuu jechuudha. Akkuma abbaaf haadha saniiti. Kokkeetti gaddi isiin har'a gaddiitti ishee qofa odoo hin taane uummata hundumaa hiriyoota hundumaa gaddisiisa jechuudha. Kokkeetti namoonni tokko yoo isii jeeqan isin taane nama jeequmsa saniif iddoon kennin namaaf akka hin laanne hojii isiitii fi yeroo isiitiitti fayyadamtee taphachuu, kolfuu, rakkataa gargaaruu, beela baasudha jechuudha. Obboleen kiyya gaddi isii har'a itti dhufe kuni boru mana nama kamiituu dhufuu danda'a. Garuu namoonni keenya maaliif walirratti yeroo wanni tokko gaddi tokko sitti dhufetti maaliif wal bira dhaabbachuu diddanii maaliif walirratti duultan? Duuluuf maaliif barbaachise? Obboleettii teenya kokkeetti rabbiin sabrii jabina dhuma hin qabne siifaa kennu. Karaan keenya hunduu kanuma. Obboleessa kee biyyoon itti haa salphattu. Garuu immoo obboleeyyan kiyya namoonni tokko maal isiniif fakkaate yeroo gaddi tokko sitti galu si cinaa dhaabbachuu dhiise sirratti duuluuf fiiga akka waan balballi si baname yeroon sun akka waan hin jiraa miti. Yeroon sun maqaa akka waan carraa argattee carraa arrabsuu, carraa qeequu, carraa isii miidhuu, carraa isii hubuu, carraa isii cabsuu jechuudha. Kun sirrii miti jechuudha. Wanni rabbiin ganama nuti akkuma dhalannu duuna jechuudha. Maaliif ruuhiin gaafa dhalattu du'aaf deebite jechuudha. Akkuma uumamtus akkasuma biyyatti deebite jechuudha. Nuti otoo wantoota akkanaa kana wal jalaa hayni hoo maali jettan isin? Ana akka kootitti nama gadda qabu gadda saniin bira dhaabbachuu, nama rakkate rakkoon bira dhaabbachuu, nama beelan bira dhaabbachuu, yoo dhabde immoo yaadan bira dhaabbachuu. Mush laazima ati qabaattee qabeenya keessa namaa kennu odoo hin taane yaanni qabeenya san caala, yaanni gorsi jabin mallaqa caala jechuudha. Obboleeyyan kiyya nuti yeroo hundumaa wanti nuti goonu jabaa otoo hin taane yoo namni gaddeessan akka ati ilaalutti yookiin yeroo arrabsitu yookiin yeroo qeetutti gadda irratti sanu baay'ee nama cabsa, keessa namaa cabsa. Mucaa asiin dura abbaan ishee jalaa du'e, manni ishee jalaa gubame hedduu takka jeeqamaa turte, hedduu takka jechuudha. Garuu dubartiin biyya Arabaa kun baay'ee jabdu, baay'ee tokko cimtuudha. Maaliif yoo jettan ba'aa hedduu kuffisti, ba'aa hedduu wallaahi lasiin jechuudha. Wanni isiin dandeettu, wanni nuti dandeenyu tokkoo hin danda'u jechuudha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jechuudha. Lafa biyya Eeshiyaa jedhamtu kana kaseene hundumti isaa dhugumatti uummata jabaadha, uummata cimaadha, shamarran caccabtuudha jechuudha. Nuti maaliif hoo jettanii dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif namni keenya maaliif madaa keessa fi namaan bahine? Maaliif madaa akkana argitee hin beektu? Madaan kunis ittiin dhufu balbala kee rabbeen hin dhufu. Lakkeen dogongoriin obboleettii, lakkeen dogongoriin obboleessa. Kan mucaa kana jeetan
mucaan kun akka asiin dura dubbattetti amantaa islaamaa qabachuu baattus hedduma takkatti hawwii keessa isii ka qabudha jechuudha. Haa har'a rabbi kee yaadattee har'a maal uffata gurraacha uffattes adis uffattee barka isa galchuun jiru gadda isii agarsiisuudha. Obboleessi isii waggaa meeqan argini yookiin waa taatee fi jirti yookiin hin taane fi seenaa hedduu kaafti jechuudha. Yookiin wanni duraa wachaasan tis isii dura jedha. Otoo maatii ofii hundumaayyuu galanii qaamaan arganii otoo waggaa mucaa takka waan isin ajaaburraa jechuudha. Mucaa jabduu nan dinqisiifadha. Maaliif hojjettan? Wallahi billahi jechuudha. Waggaa waggaadhaan biyya galtee jechuudha. Biyya kana keessa waggaa 10 ta'e 11 ta'e akkas garuu waggaadhaan isheen maatii ishee jiraarte deebite. Kabajni inni mana tokko taa'uun qabu isa faayidaa kana qaba. Mucaan kun odoo waraqaa eenyummaa ishee qabaatte fiidee biyya galtee deebi'uu dandeessi. Maaliif yoo jettani namni waraqaa hin qabne wallaa gurta akka socho'uu hin danda'u. Hamma dandeettanii waraqaa qabaachuuf yaalaa jechuun waraqaa baafachuuf yaalaa. Amma fakkeenyaaf Dubaay keessatti ijoolleen Dubaay jirtan waraqaa akka feetanitti baasachuu dandeettan jechuudha. Baasapoortii keessan koppii qabaanne bakkamittuu koppii qabaachuu ta'e jechuudha. Aayidiyaa baafachuu dandeetta baasapoortii bakka yaani koppii qabaannan jechuudha. Kun akkasii isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtuu kiyyaa mucaa kana rabbiin jabina dhuma hin qabne isin haa kennu isii haa kennu. Obboleen kiyyallee jabeessa namoonni isii beeytan namoonni isiitti dhiyaatan abshirii haayistooshii nusi bira jira. Obboleessa kee biyyoon itti haasawattu balbala nama hundaatu karaan kanuma nuti illee bultii nuu baasi jenna malee wallaahi karaan keenya hunduu kanuma. Isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Maaliif yoo jettanii wanni rabbiin ganama nuu katabe wana nurra hafuu miti. Du'as heerumas hin hanqatan. Kana ni beektu miti. Du'a heeruma hin hanqatan abada waan nurra hafne jechuudha. Kanaaf waan rabbiin nuu kenne kennaa inni nuu kenne waan rabbiin ina itti dalagadhaa jedhe malee du'arraan haftan. Akiraa teessan badadadhaa jedhe malee du'arraan hafna. Du'arraan hafna. Akiraa teennata boruu badadachuu malee nuti har'a du'arraa hafnaa jennee wanni abdii nu horachiisu hin jiru. Maaliif kun beekamaadha. Yaa rabbi bultii nuu baasii jenna jechuudha. Yaa rabbi bultii nuu baasii. Kanaan ala lakkee ani hin du'u jedhee waan fedhe dalagu lakkan hin du'u jedhee har'a maal jechuun hin taatu jechuudha. Akkasitti jechuu barbaada. Kanaaf obboleettii keenya kun hedduu takka laphee namaa cabsite hedduu takka nama miidhee bakka baay'ee namatti dhagama. Haala isin keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Obboleessi ishee ni jaalatti ni kabaji. Obboleessi isii ulfina isiiti. Obboleessi isii waan hunda isiiti jechuudha. Akkuma nu iti jechuudha. Akkuma nuti jaalannu isheen illee jaalatti. Akkuma nuti jaalannu isin illee obboleessa keessan jaalattan. Namoota meeqa kamtuu haadholii abbootii ofii dhabee jechuudha. Oduu biyya ormaa keessatti yeroo biyya ambaa ta'an kanatti quufatte odoo hin taane of jijjiiruuf maatii ofii jijjiiruuf yookiin immoo tuyyuu kan itti tole rakkataa irra darbee kanaaf jechuudha obboleen kee. Nuti immoo har'a waan hunda kana otoo beeynu dhugaa rabbii waan hin taane namaan jecha waa hamileen hin taane nama cabsina jecha hin taane dogoggoruu nama kun jechuudha. Dhugaatti mucaan kun irra guddinaatti ijoollee musliimaatti dhiyaatti illee yeroo taphas taphattu akkaan argetti bakka ijoollee mucaati jechuudha. Garuu immoo gaddi isii gadda kenna. Waa hunduma keessatti mee walirraa qoodachuuf yaala. Waa hunduma keessatti mee dubbachuu yaa'anii nama sammii dhoodoo hin taane akka inni miidhamne jabina humna ta'aaf hirkannaa maaliif nurraa eegame jechuudha. Isiin isin laate isin xubsiti. Hiriyaan isii takka obsii jettiin jechuudha. Obsii yoo ati jettiin hiriyaatee takka wallaahi ni obsiti mucaan kun jechuudha. Utuu haadhaaf abbaallee taate wanni godhamu jiru. Isin galee utuu haadhaaf abbaallee taate garuu gaafa namni gaariin si bira jiraate gaafa hiriyaan gaariin si bira jiraate abshirii gaafa siin jedhe ati wallaahi yoomiyyuu abshir siin jennaan ni jabaatta jechuudha. Isheen kun amma akka duraanii san gabba'ee akka fedhe ta'an jettu obboleessi isiisan tis jedhee dura dhufa. Obboleessi isiisantu dura dhaabbata. Maal bire ni yaadata. Bakka fedhetu maan ta'an obboleessi isiiti. Rabbiin obsasii haa kennu. Karaan keenya hunduu kanuma. Isarraa kaafee rabbiin jabina si haa kennu. Jinnaanii obboleeyyan kiyya viidiyoo keenya kana laayik godhaa sheer godhaa. Hamma dandeettanii namoonni qeeqa qabaattan namoonni yaada qabaattan koomantii nu barreessuuf yaalaa.
ولا قدمنا ججباني يوجني بورمو نمتو بكا قداغا الرافي ميتي كناف لايك وجو شير وجو سبسكرايب وجو هندقتنا welcome to my channel Munatu bye bye hanga video birati waliti deebinu nagannaa turaa isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa warreen viidiyoo keenya hamma ammaatti daawwattan baay'ee akkasiin galatoofadha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.